akkaataa seera daldalaa biyya keenyaatiin daldalaa kamiyyuu daldalaa dajame galmee daldalaa irratti galmaa'uu qaba. Hayyama hojii daldalaa gosa daldala hojjechaa jiru san baafachuu qaba yookaan immoo qabaachuu qaba. Daldaltoonni daangaa hayyama isaanii keessatti hojjechuu qabu. Gosa hojii daldalaa sana raawwachuuf hayyama ogummaa qabaachuun seeraan kan tumame yoo ta'u, hayyama ogummaa qabaachuunis dirqama. Fakkeenyaaf hojii daldalaa ogummaa fayyaa gaafatu irratti hayyama ogummaa fayyaa qabaachuunis dirqama. Daldaluudhaaf hayyamni gahumsaa ni barbaachisa. Seerri yommuu jirutti waraqaa ragaa gahumsa ogummaa qaama dhimmi ilaaluun kenname qabaachuunis dirqama. Oomishaalee daldala seeraan dhorkaman yookaan immoo daangaan irratti taasifamee daldaluunis dhorkaadha. Gabaa hayyamameef qofa keessatti hojjechuu qaba. Daldalaan kamiyyuu oomisha qulqullina hin qabne gabaaf dhiyeessuunis dhorkaadha. Qaala'insi gabaa akka biyyatti yeroo ammaa wantoota qormaata guddaa ta'an keessaa manni hojii abbaa alangaa godina Harargee lixaa hubannoo seeraa dhimmoota qaala'insa gabaa fi daldala seeraan alaa irratti hubannoo torbee tokkoof turu kennuu eegaleeti jira. Torbeen kun qaamolee hawaasa sadarkaan jiranii fi daldaltootaaf kan kennamu yoo ta'u, hojjettoota mootummaa aanaa cirootiifis hubannoon seeraa dhimmoota qaala'insa gabaa fi daldala seeraan alaa irratti kennameeti jira. Qaala'insa gabaa yeroo ammaa biyya keenya mudataa jiru irratti to'annoo fi hordoffii cimuun akka qabuu fi namoonni hojii daldalaa irratti bobba'an karaa seeraan qabeessaan daldaluu akka qabanis ibsameeti jira. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya daldala hardaatiin hubannoo dhimma qaala'insa gabaa fi dhimmoota daldala seeraan alaa irratti waan qopheeffanne isin biraan geenya nu faana turaa isiniin jenna. Qopheessaan qophichaa Anuuraddiin Fu'aadii. Hojiin daldalaa kamiyyuu seera qabeessa ta'uu akka qabuu fi namni kamiyyuu daldaluudhaaf ulaagaalee seerummaa hojii daldalaa mirkaneessan guutee argamuu akka qabu abbaan alangaa godina Harargee lixaa obbo Kadir Dassiisoo himaniiti jiru. Oomishaalee akka gabatti bahu barbaachisu fakkeenyaaf waan ooyiruu irra jiru kan faabrikaa keessaa oomishamu yookaan industirii keessaa oomishamus ta'e kan ooyiruu irra jiru gabayaadhaaf akka dhiyaanne ittisanii qabachuun dhorka. Meeshaalee kuusuun dhorka. Wantoonni dhorkaan isiniin jedhu kun booda irratti yakka irratti yeroo isin dubbisu maal adabsiisa isa jedhu isiniif hin dubbisa. Ammaaf maaltu dhorkame ka jedhu isinii dubbisa. Inni biraa immoo kallattiidhaan yookaan immoo alkallattiidhaan gatii bittaa yookaan immoo gurgurtaa akka qabeessa hin taane murteessuun dhorka. Kana jechuun meeshaalee irratti gatii dabaluun seeraan nama gaafachiisa jechuudha. Dhiyeessii fi bittaa meeshaalee fi tajaajiloota irratti maamiltoota gidduutti garaagarummaa uumuun nama gatii garaagaraatiin namaaf gurguruun oomisha tokko kan qulqullinni isaallee tokko ta'e kan bakki isaa irraa oomishamillee tokko ta'e garaagarummaa nama gidduutti uumanii gurguruun dhorka. Daldalaan kamiyyuu gatii meeshaalee daldalu iddoo mul'atutti maxxansuu qaba. Kana maxxansuu dhabuun seeraan nama gaafachiisa. Sirna gurgurtaa irratti gochoota gowwoomsuu raawwachuun dhorka. Gochoota gowwoomsuu kan jedhan qulqullina meeshaalee osoo isinitti hime. Fakkeenyaaf wantoota kiiloodhaan gurguraman madaala kiiloo ittiin hamma isaa ulfaatina isaa ittiin safaran san waan garaagaraatiin gowwoomsanii gurgurtaa meeshaalee dhiyeessuun dhorka. Yakkaan immoo maal nama adabsiisa ka jedhu itti deebisa. Inni biraa meeshaalee daldalaa kamuu gatii maxxanfamee ol gurguruun dhorka. Bakka tokko tokkotti maal argina? Fakkeenya foon gatiin maxxanfame ka biraati. Gatiin isaan immoo namarraa fudhatan kana. Kana mana qopheessaatu nu gaafata waan akkasii jedhu. Qabataman tokko kennanii beekna waan ta'eef. Kana maal godhuu qabna ka jedhu gabaabsinee irraa dubbata. Wantoonni akkanaa yakka. Yeroo wanni akkanaa ijaan argine maaltu barbaachisa ka jedhu irra dubbachuu irra guddaarra waan dhorkaa ta'e irra baay'een kennanii beekna waan ta'eef. Tarkaanfiilee lamatu barbaachisa. Tarkaanfiin inni tokko tarkaanfii bulchiinsaati. Abbaan taayitaa dhimma kanaaf ramadan yookaan immoo hojjetaan dhimma kanarratti akka hojjetuuf ramadan tarkaanfii bulchiinsaa fudhachuu qaba. Tarkaanfii bulchiinsaa keessaa akeekkachiisa kennu, gorsu, akeekkachiisa kennu, hayyama isaa daangessu yookaan immoo yeroo ofirraa qabu irraa qabee hanga hayyama haqu. Tarkaanfiin bulchiinsaa hanga galii inni waggaatti gurguratu daldalaan sun gochoota kana raawwatee yoo argame galii inni waggaatti gurguree argamu keessaa hanga 10% adabama tarkaanfii bulchiinsaatiin. Seerri akkasitti ka'a. Waajirri daldala
hanga kana adabuu danda'a jechuudha daldaltoota kana. Kanaaf yoo kana darban kanarra darbamee yoo argame maal seerri yakkaa maal jedha? Seerri yakkaa jechuun labsii kanaan adabbiiwwan tumaman keessaa tokko akkas jechuudhaan kaaya. Namni kamiyyuu ragaa sobaa dhiyeessuudhaan galmee daldalaa irratti kan galmaa'e yookaan immoo maqaa daldalaa kan galmeessise yoo ta'e hidhaa cimaa waggaa 7 hanga 12 fi adabbii mallaqaa qarshii 60,000 hanga 120 adabamaa jira. Lamaanuu waliin adabama. Adabbiin hidhaatis adabbiin mallaqaatis waliin jechuudha. Namni inni biraa immoo labsii 1243 muraa 2013 keewwata 23 kanarratti namni kamiyyuu ragaa sobaa fayyadamuudhaan hayyama daldalaa kan baafatu kan duraa daldalaa kan galmeessisiisedha. Kan amma jalqaba isinii dubbise. Inni kun immoo namni kamiyyuu ragaa sobaa fayyadamuudhaan hayyama daldalaa kan baafatu hayyama hidhaa cimaa waggaa 7 hanga 15 fi qarshii 150 hanga 300 adabamuu danda'a jechuudha. Inni biraa immoo namni kamiyyuu hayyama osoo hin qabaatiin hojii daldala irra baay'ee nama kana namoonni keessatti warra daandii irraatiin ala keessatti hayyama malee daldala yeroo daldalan argamu. Adabbiin isaa maal? Hojjettoota mootummaa keessanii daldaltoota daldala kanatti kan hirmaate jira. Lakkoofsa daataa qabaachuu baannus waajjirri daldalaa dukkaanota meeqatu hayyama malee banameera ka jedhu beekuu danda'a. Kanaaf nuti immoo qabatamaan tokkoon kennaa beeyna. Gama kanaan namni kamiyyuu hayyama osoo hin qabaatin hojii daldalaa irratti bobba'ee kan argame yoo ta'e hayyama kennameefiin ala ba'uudhaan kan daldale yoo ta'e yookaan hayyamicha kan hin haaromsine yoo ta'e hayyama haaromeen ala kan daldale yoo ta'e adabbiin isaa hidhaa cimaa waggaa 715 fi qarshii 150 hanga qarshii 300 kan adabsiisudha. Hayyama daldalaa wanta daldalan qofaaf qabaachuun murteessaadha. Hayyama daldalaa dabarsanii kennuunis yakka ta'uu ibsaniiru. Kanaaf namni gocha kana godhee argames ni adabamas jaaniiti jiru. Inni biraa immoo hayyama daldalaa namaaf kennuudha yookaan immoo namaaf kireessuudha. Asirratti ogeeyyiin fayyaa akkasumas ogeeyyiin biroo hayyama ogummaa kennameef dabarsanii yeroo namaaf kireessan darbee ni mul'ata. Nuti galmee hojjetaa turre waan ta'eef ni beekna. Kanaaf namni hayyama baafate tokko dabarsee namaaf kenna namaaf kireesse yookaan immoo gurgurtaadhaan kan dabarse yoo ta'e hidhaa cimaa waggaa 5 hanga 10 fi adabbii mallaqaa qarshii 50,000 hanga 100,000 adabama. Hayyamichi dabarfamee kennameef lammii biyya alaatiif yoo ta'e hidhaa cimaa waggaa 7 hanga 15 jedha. Irra baay'ee qabatama lafaa irra jiruun magaalota gurguddaa keessa yoo ta'e malee asitti baay'ee lammiin biyya alaa baay'atu waan hin jirreef irra caalaa asitti walii kan dabarsu adabbii hidhaa waggaa 5 hanga waggaa 10 kan nama adabsiisudha. Gama biraatiin daldalaan kamiyyuu to'attoota gabaa ragaa gaafatan agarsiisuu kan didu yookaan immoo hojii isaanii akka hin raawwanne hudhaa kan ta'e yookaan gufuu kan itti ta'e hidhaa salphaa baatii 3 gadi hin taanee fi baatii 3 hanga waggaa 3 hidhaa salphaa baatii 3 hanga waggaa 3 fi adabbii qarshii 5,000 hanga 10,000 adabama. Yeroo to'attoonni gabaa qaala'insa gabaa to'achuudhaaf odeeffannoo barbaachisu argachuuf dhufan namni hudhaa itti ta'e yookaan immoo gufuutti ta'e odeeffannoo akka hin arganne dhoowwe hidhaa salphaa baatii 3 hanga waggaa 3 adabama. Daldalaan kamiyyuu meeshaalee qulqullina hin qabne yoo irra darbe fi fayyaadhaaf balaafamaa ta'e daldalaan kamiyyuu meeshaalee qulqullina hin qabne yeroon irra darbee fi fayyaadhaaf balaafamaa ta'e kanaaf yeroon ekspaardeetiin isaa ga'ee yoo gabaaf dhiyeesse hidhaa waggaa 3 hanga 7 adabama. Adabbiiwwan baay'eetu jira amma asirratti lakkoofnee hin fidne. Eenyurraa maal eegama kan jedhu taadeemu fayyadamtoota irraa waan dhorkaa ta'an kana akka hin raawwanne dibtu irraa eegama. Yoo raawwatamee daldalaan raawwatu arge immoo seeraaf dhiyeessutu irraa eegama. Seeraaf eenyu dhiyeessa? Eeruun abbaa alangaatiif poolisiidhaaf kennama. Ragaa qindeesse
kan gatii seeraan ala ol kaases haa ta'u kan kuusee argame yoo jiraate isin warri magaalaa jiru asiin mana hojii abbaa alangaa aanaa jiru jira asiin immoo mana hojii abbaa alangaa godinaatu jira. Kanaaf accessibility yookaan immoo dhiyeenya itti dhiyoo qabdu jechuu qaamolee haqaatiif. Kanaaf eeruu kennuu qabdu. Eeruu gaafa kennitan abbaan alangaa qoratee dhimma kan adabbii kennaa jechuudha. Adabbiin immoo kan kennamuuf daldalaa miidhuuf odoo hin ta'in ummanni keenya akka fayyadamu tokkoffaa lammaffaa immoo daldalaan immoo akka irraa baratu gochuudhaaf. Kanaaf isinirraa ragaa ta'uu eeruu kennuutu eegama. Waajjira daldalaa irraa bifa qindoome bulchiinsa isaa sirnaan bulchitu irraa eegama. Yoo bulchine isaan sirnaan bulchuu dadhaban isaan illee ni gaafatamu. Abbaan alangaa galmee isin dhiyeessanii sirnaan qorachuu yoo baate qoratee mana murtiif dhiyeessee adabsiisuu yoo baate ragaa gahaa yoo ragaa isin dhiyeessitan irra hundaa'ee innis itti gaafatamu. Itti gaafatamummaan diriireera garuu ciminni keessan ciminni uummataa barbaachisaa. Kanaaf nurraa galmee qorannee eeruu nu dhiyeessitanii galmee qorannee mana murtiitti dhiyeessinee adabsiisutu nurraa eegama. Isinirraa eeruu nu kennutu isinirraa eegama. Ragaa nu dhiyeessutu isinirraa eegama. Ragaa jettee odoo hin ta'in ragaa bilchaataa dhiyeessutu isinirraa eegama. Warra waajjira daldalaa fi qaama dhimmi ilaallatu kamurraa immoo bulchiinsa isaa sirnaan jabeessutu irraa eegama. dhimmoota qaala'insa gabaatii fi daldalaati wajji qaamolee hawaasaa sadarkaa garaagaraatiin jiraniif kennamaati kan jiru. Wanti kun rakkoo keessafuu qaala'insa gabaa fi daldalaati wajji wal qabatee jiru kan akkamitti furuu danda'a. Adabbiin ammoo barsiisaa jedhamu kan akka naannoo kanatti illee kennamillee yoo jiraate akka mana abbaa alangaa godina Harargeetti sochiin ittiin gama keessaniin deemaa jiru yoo jiraate uummataaf mi'eessumaan ergaa qabdaniif haasuu dandeessan. Galatooma jenna naashinaaf ni gaatuutiin jaama mana hojii abbaa alangaa godina Harargeetti abbaa adeemsa qorannaa eeggota adda addaati qabxee amma kaaftan irratti wantoota gurguddoo lama qabanneeti fulbaana 10 hanga 16 bara 2014 kana duula keessa jira akka godina Harargeetti mana hojii abbaa alangaa godina mana hojii abbaa alangaa waliigalaatiin kallattiin kaa'ame duula sosochii dhimmoota qaala'insa jireenyaa yookiin qaala'insa gabaatii fi daldala seeraa irratti mana hojii abbaa alangaa waliigalaatiin bu'uuruma labsameen akka godina keenyaatti sosochii bal'aa keessa galamee aanaalee 15 irratti bulchiinsota magaalaa keessatti duula keessa jira jechuudha akka mana hojii abbaa alangaatti. Dhimmoonni kana wal qabatanii kan gaa'e dhimmi qaala'insa jireenyaa kan biyyi keenya ittiin qoramaa jirtu keessaa dhimmi tokko kana namni jiraachaa jiru gara mootummaatiin immoo seeronni bahanii jiru hojimaanni garaagaraa diriiranii jiru wantoonni kun lafa qabatanii kallattiidhaan hawaasa fayyadamaa taasisuu irratti sirna daldalaa keenya seera qabeessa taasisuu irratti wantoonni jiran laafaa waan ta'aniif duulli kun labsamee kan gaggeeffamaa jiru. Akkuma waliigalaatti karaa lamaan furama dhimmi kun tokko dhimmi daldalaa bulchuudhaa fi karaa tarkaanfii bulchiinsaatiin dhimmi bulchiinsaa waajjiraaleen ilaallatu jira akka waajjira daldalaa jira abbaa taayitaa galiiwwan jira seektaraaleen biroo qooda fudhattootaan baay'een isaanii ni jiru karaa bulchiinsaatiin hojiin bal'inaan hojjetamu jiraachuun waan beekamoodha jechuudha waan tarkaanfii bulchiinsaa gaafa jennu namni eeyyama malee daldaluu kan qabne wantoonni garaagaraa karaa bulchiinsaatiin furmaata argachuu qaban ni jiru kana bira immoo darbamee immoo itti gaafatamummaan lammaffaan dhufu itti gaafatamummaa yakkaati jechuudha. Hojiiwwan daldalaa karaa seeraa ala ta'een namni gaggeesse namni hojii daldalaatti hirmaate naannee hojii daldalaa karaa seeraa ala ta'een gaggeeffamu keessatti hirmaachuun qaala'insa gabaa hammeessuu keessatti gahee akka qabu wal nama gaafachiisu. Seerota ga'aatu jira akka biyya keenyaatti labsiin 813 jira labsiin mirga shamartootaa eeguudhaaf ba'ee jira labsiin garaagaraa seeronni garaagaraa jiru dambiiwwan labsiiwwan kana raawwachiisuudhaaf ba'an jiru kanneen irratti adabbiin garaagaraa taa'ee jira jechuudha. Amma qabiyyee labsiiwwanii fi seerota kanaa gaggabaabseetuma kaasuu fi tokkoffaa namni tokko daldalaa jedhamee hojii daldalaatti hirmaachuu kan danda'u yoo galmee daldalaa irratti galmaa'e qofa. Galmee irratti galmaa'ee daldalaa jedhamee waraqaa ragaa yoo kennameef daldalaa jennaan. Namni kana ala hojjete daldala seeraa alaa ta'a jechuudha. Yookiin hojii daldalaa karaa seeraa alaa ta'een itti hirmaatee jennaan. Dirqama eeyyama malee daldaluun dhorkaadha jechuudha akka seera biyya keenyaatti. Inni biraa gatii dabaluudha. Eeyyamamuyyuu qabaatanii gatii meeshaa tokkoof ba'e dabalanii sababa ga'aa malee jechuudha. Sababa ga'aa malee gatii dabalanii hojii daldalaa gaggeessuun seera biyya keenyaatiin nama gaafachiisa itti gaafatamummaa isaa adabbii isaa tokko tokkoon boodatti dhufna gatii seeraa ala dabaluun
nama gaafachiisa kan baay'ee hawaasni keenya ittiin qoramaa jirus kana. Daldalaan tokko sababa meeshaa dabaleef yookiin gatii meeshaa tokko dabaleef sababa isii dhiyeessuu qabu. Garuu immoo gatii hawaasni dandamachuu hin dandeenyeen yeroo meeshaaleen gurguramanii hawaasni immoo ittiin miidhamantu jira waan ta'eef gatii meeshaalee dabaluun seeraan nama gaafachiisaa jechuudha. Inni biraa meeshaa qulqullina hin qabne dhiyeessuu. Meeshaa qulqullina hin qabne gaafa jennu tokko meeshaa yeroo irra dabre ta'uu danda'a. Meeshaa haala qabiinsaa garaagaraatiin qulqullinni isaa gad bu'e hawaasaaf dhiyeessuun seerota daldalaa keenyaan labsiiwwan kanneen itti gaafatamummaa yakkaa qabu jechuudha nama gaafachiisu. Inni biraa olola yookiin odeeffannoo sobaa gabaadhaan wal qabatu hawaasa keessaa farsuudhaan burjaajii uumuu mataan isaa yakka. Yeroo tokko tokko fakkeenyaaf soogiddi kiiloon birrii gana ga'e jedhanii sukkarraan gana ga'e jedhanii uummata burjaajeessuun jira. Sodaa hamaa keessa galchuun jira. Kunis mataan isaa haguuggii seeraa qabu jechuudha. Seeraan nama gaafachiisa. Ololan taane burjaajiin taane hawaasa keessatti uumuudhaan wantoota qaala'insa gabaa hammeessan kanaaf tumsu godha waan ta'eef mataan isaa hawaasa cinqii keessa galcha jechuudha. Kunis gochoonni kanaa kunis ololli sobaa waa'ee gabaa meeshaan tokko argamuu fi dhiisuu isaa irratti gatii isaa irratti odeeffannoon taaneen hawaasa burjaajeessuun itti gaafatamummaa yakkaa akka qabu ifaan taa'ee jira jechuudha seera keenya keessatti. Inni biraa meeshaalee hanqina qabaachuun isaanii mootummaadhaan ibsame seera ala kuusanii argamuun nama gaafachiisa. Fakkeenyaaf sababii garaagaraatiin biyyi keenya globalizationii keessa jirti. Global economic transaction keessa jirra. Wantoonni haaluma gabaatirraa wal qabatee yeroo tokko tokko harcaatiiwwan uumaman qaala'insi yookiin immoo rakkoon dhiyeessii gaabbiin tokko tokko jiraachuu danda'a. Namoonni kana akka carraatti fayyadamanii meeshaalee hanqina qabaachuun isaanii karaa mootummaatiin ibsamu kana yookiin beekamu kana seera ala kuusanii argaman kanneen meeshaalee bu'uuraatan jechuudha. Itti fayyadaman bu'uuraatan kan akka zayitaa, kan akka sukkaaraa, kan akka daakuuwwan garaagaraa kan kallattiidhaan hawaasni guyyaa guyyaadhaan sooratu kana kuusanii argamu mataan isaa seeraan nama gaafachiisaa jechuudha akka seera biyya keenyaatti. Inni biraa hayyama kennameen ala hojjechuunis yakkaan nama gaafachiisa. Fakkeenyaaf hojii daldalaa tokko hojjechuudhaaf eeyyamni sii kennamu hojii tokkoof eeyyama tokko. Eeyyama tokkicha sii kenname kana cinaatti hojii biraa yoo hojjette hojii eeyyama biraa barbaachisu yookiin hojii eeyyama ogummaa dabalataa barbaachisu eeyyama harkaa qabdu kan akka carraatti fayyadamte hojiiwwan eeyyama kana ala ta'an irratti bobbaatee argamte seera yakkaa keenyaa yookiin seerota daldalaa biyya keenyaa kanaan kan nama gaafachiisudha. Wantoonni baay'ee dargaggeessu kana fakkeenyaaf waan ta'eef namni hojii eeyyama hojii akka daldaluuf eeyyamni itti kennameef qofa hojjechuu akka qabudha seera kan kennu. Namni immoo eeyyamatti akka carraatti fayyadamuudha yookiin immoo akka ka'umsa wayiitti fayyadamuudhaan eeyyama hojii tokkoof isaa kennameen hojii 5 jaarratti bobba'ee gaafa arginutu jira waan ta'eef kun to'annoo fi hordoffii barbaada. Akkasitti hojjechuunis dhorkaadha jechuudha. Hojii eeyyama hojii tokkoof kenname hojii baay'ee irratti bobba'anii hojii daldalaatti gaggeessuun seera biyya keenyaatiin nama gaafachiisa. Akkuma waliigalaatti gara dubbiitti yoo dhufnu namni kamiyyuu ragaa sobaa fayyadamuudhaan hayyama daldalaa kan gaafate yookiin kan argate yoo ta'e hidhaa cimaa waggaa 7 haga waggaa 15 fi adabbii qarshii 1,150 haga 300 nama adabsiisa. Eeyyama daldala argachuudhaaf ulaagaalee keessa darbuu qabdutu jira karaa bulchiinsaatiin. Eeyyama kana argachuudhaaf odeeffannoo sobaa kennuudhaan ragaa sobaa dhiyeessuudhaan qaama eeyyama kana kennuurraa eeyyama kana argate yoo ta'e karaa malleen jechuudha. Utuu ulaagaa daldalaa seechiisuun guuteen yoo eeyyama kana argate ta'e adabbii kan irratti raawwatamaa jechuudha nama kana. Hidhaansaa adabbii hidhaa cimaa waggaa 7 haga waggaa 15 fi fiyyadha. Adabbii lamaanuu adabama namni kun jechuudha. Akka filannootti miti. Waggaa 7 haga waggaa 15tti adabbiin hidhaa cimaa jira. Kanatti dabalataan immoo adabbii maallaqaa qarshii 1,100 fi 50 haga 300tti adabamaa jechuudha. Inni biraa namni kamiyyuu hayyama osoo hin qabaatin hojii daldalaa irratti bobba'ee kan argame hooti. Daldaluudhaaf eeyyama qabaachuu qaba namni jennee jirra. Eeyyama malee immoo yoo daldale maaltu itti aanaa akka jiru kaasuun barbaachisaadha. Namni eeyyama daldalaa malee hojjetu yoo argame adabbiin isaaf taa'u yookiin immoo adabbiin nama gocha kana irratti raawwatamu hidhaa cimaa waggaa 7 haga waggaa 15 fi adabbii qarshii 1,100 fi 50 haga 300 ga'uun adabamaa jechuudha. Eeyyama malee daldalanii argamuun. Inni biraa daldalaan kamiyyuu daldala isaa akka ittiin fayyadamuuf nama biraatti eeyyama isaa dabarsee kennuudha. Yeroo baay'ee amma kanatu argama eeyyamoota ogummaa kana yoo fudhanne ka fayyaa ta'uu danda'a eeyyamoota garaagaraa namoonni dabarsanii walii kennu. Yookiin kiraanillee yookiin akka ta'etti walii dabarsu yoo ta'u hordoffiin cimuu baate eeyyama walii dabarsanii itti gaafatamummaa fudhateeti namni tokko daldalaa jedhamee eeyyama fudhatee kan hojii daldalaatti bobba'u eeyyama kana dabarsee immoo yoo namaa kennee argame adabbii qabaa jechuudha. Dhorkaadha seeraa waan ta'eef kunis namni eeyyama daldalaa karma seeraatiin isaaf kenname nama sadaffaatiif dabarsee kan kennu yoo ta'e adabbii hidhaa cimaa waggaa 5 haga waggaa 10 fi adabbii maallaqaa qarshii 50 haga 100tti adabamaa jechuudha. Inni immoo haalonni tokko tokko jiru adabbii kana cimsan.
eeyyamni dabarsamee kenname kuni lammii biyya alaatiif kan ta'u yoo ta'e adabbiin isaa hidhaa cimaa waggaa 7 haga waggaa 15 fi adabbii maallaqa qarshii 200 haga 300 ol ka'a jechuudha. Eeyyama seera ala dabarsuun kun lammii biyya alaatiif kan kenname yoo ta'e. Dhimmi biraa ka adabbiin irratti kenname seera keenyaan daldalaan kamiyyuu taatonni gabaa yeroo ragaa gaafatan ta'uun hordoffii jira jennee jirra reefu karaa bulchiinsaatiin tarkaanfii bulchiinsaa fudhachuudhaaf ta'uun hordoffii garaagaraa goota. Hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf seerota gara kanaan baan kan hojiirra oolchuudhaaf ta'uun hordoffii barbaachisa jennee jirra. Qaama hordoffii kana taasisu immoo karaa bilisa ta'een odeeffannoo kennuudhaaf dirqama qaba daldalaan jechuudha. Odeeffannoo qaama mootummaatiin gaafatamu waajjira daldalaa ta'uu danda'a, abbaa taayitaa galiiwwanii ta'uu danda'a, mana hojii abbaa alangaa poolisii ta'uu danda'a. Qaama hojii daldalaa isaa ilaallatee ragaa isa gaafatu odeeffannoo kennuu dhabu, deeggaruu dhabu itti gaafatamummaa yakkaa qaba jechuudha. Seera daldalaa biyya keenyaatiin kunis adabbii hidhaa salphaa baatii 3 gadi hin taanee fi adabbii qarshii 5,000 haga 10,000tti adabsiisaa jechuudha. Namni odeeffannoo ga'aa qaama dhimmi ilaallatuuf hojii daldalaa isaarratti kennuudhaaf eeyyamamaa ta'uu baate yookiin karaa biraatiin kan gufuu ta'e. Inni biraa dhimmi kanaan wal qabsiifnee kaafnu daldalaan kamiyyuu bu'uura labsii dorgommii daldalaa fi eegumsa shamartootaa kan jedhamutu jira, labsii beetu jira. Adabbiin bulchiinsaa itti murtaa'ee raawwachuu yoo baate adabbiilee garaagaraatu jira jennee jirra. Adabbii yakkaa malee adabbiin bulchiinsaa jira. Adabbiin bulchiinsaa itti murtaa'u kana yookiin eeyyama harkaa fudhatu ta'uu danda'a yookiin dhaabbata daldalaa isaa saamsuu danda'a. Kallattii garaagaraatiin adabbiin bulchiinsaa fudhatamuu danda'a. Adabbii bulchiinsaa kana yoo kan hin raawwanne ta'e adabbii qaba jechuun innis hidhaa cimaa waggaa 1 haga waggaa 5tti nama adabsiisa. Adabbii bulchiinsaa hin raawwadhu jedhee sababa qaamalee hin raawwadhu jedhee daldalaan argame adabbii yakkaa akka hordofsiisu hawaasni akka hubatuudhaa fi inni biraa daldalaan kamiyyuu meeshaalee qulqullina hin qabne akka dhiyeessuu hin qabne reefu kaasnee jirra. Yoo dhiyeessii argame immoo maali kan jedhu immoo kaasuun barbaachisaadha jechuudha. Meeshaalee qulqullina hin qabne meeshaan kamiyyuu ka hawaasaaf dhiyaatu abbaa taayitaa qulqullinaa fi qorichaatiin qulqullaa'ee biyya keessa galee kan uummataaf raabsamu meeshaalee qulqullina hin qabne karaa kanaan faallaa ta'een hawaasa keessatti kan raabsee argame yoo ta'e eeyyama iyyuu haa qabaatu. Qabaatee meeshaa qulqullina hin qabne yookiin ka yeroon irra dabre karee fukaasni sun raabsee kan argame yoo ta'e hidhaa cimaa waggaa 3 haga waggaa 7tiin akkasumas adabbii maallaqaa galee gurgurtaa inni argatu irraa jechuudha. Waggaatti argatu irraa harka 70 haga harka 10tiin ni adabamaa jechuudha. Galiin isaa inni waggaatti argatu jira dalaatiin inni shallagamaa ogeessaan jechuudha. Achirraa harka 7 haga harka 10tti galii isaa irratti murtaa'eeti akka raawwatamu godhamaa jechuudha. Adabbii hidhaatti dabalataan adabbii hidhaa waggaa 3 fi haga waggaa 7tti jenna kanatti dabalataan adabbiin akkanatti illee kan jiru ta'uun akka hubatamuuf jechuudha. Inni biraa daldalaan kamiyyuu odeeffannoo hir'isa gatii sobaa karee fukaasnisa. Fakkeenyaaf meeshaan akkanaa gatiinsaa akka malee gabbu'ee jira. Meeshaan akkanaa gatiinsaa akka malee ol ka'ee jira jedhamee fakkeenyaaf soogiddi kiiloo 70 galee maaliin burjaajii namoonni uuman kun gochoonni akkasii dhorkamaa akka ta'e reefu kaasnee turre gochoonni kun yeroo raawwatametti immoo adabbii akkamii hordofsiisa kan jedhus kaasuun barbaachisaadha jechuudha. Namoonni gatiidhaan wal qabatee qulqullinaa fi dhiyeessii meeshaatiin wal qabatee ololoota sobaa burjaajii uuman namoonni afarsanii adabbii hidhaa cimaa waggaa 1 haga waggaa 5 fi adabbii maallaqaa hanga galii argaturraa harka 5 haga harka 10tti adabamaa jechuudha. Galii waggaatti argatu keessaa kanatti adabamaa jechuudha. Seerri daldalaa keenya taa'ee jira jechuudha. Waan bal'aadha waan isin gaafatanii hubannoo kana hunda hawaasni amma fakkeenyaaf qotorbaan dhumaa fa'aa akka seeratti fa'aa yeroo daldalee maaliif nu jalaa qabama fa'aa jira yeroo itti kaasuu fa'aa jira wantoota gurguru kanas daldalaan seera qabeessa jeetuma fa'aa itti yaadee seetuma hojjeta fa'aadha. Amma hubannoo kana hunda hawaasa biraan ga'uudhaaf yoo gama keessanii waan itti deemame maaltu jira? Baay'ee gaariidha. Tokkoffaa nama adabbii qofaan hin barsiiftu hubannoo yookiin seera wallaaluun itti gaafatamummaa eegaa jira. Namallee baasuu baatu yoo xiqqaate sammuu namaa adabna waan ta'eef sammuu namaa irratti hojii hubannoo hojii dadammaqiinsaa cimsuu hojjechuun barbaachisaadha. Nama adabbii qofaan himi kan barsiiftu akka mana hojii abbaa alangaatti hubannoo kennite jechuudha. Itti gaafatamummaan kun akka jiru dura hubachiifta. Osoo yakkatiin galaniin duratti gara kanaan hojiin hojjetamaa jiru akka mana hojii abbaa alangaatti hojiiwwan ijoo mana hojii abbaa alangaatiin hojjetaman keessaa inni tokko hojii hubannoo hawaasaa gabbisuuti. Hojii qorannaa yakkaatii fi hojii filmii daddachaa hojii murtii haqaa kennisiisuu dabalataatti yookiin akka hojii ijootti hojii dabalataa osoo hin ta'in hojiin hubannoo hawaasaa gabbisuu hojii dhimma ijoodhaa jechuudha. Kanaaf immoo mana hojii abbaa alangaa karoorfate hawaasa jiraattota godina kanaa daataa isaatiin akka aanaatti gaa'ellaa'inni nu kennisu hubannoo seeraa qophaa'ee dhimmoota akkana kanas dabalatee jechuudha. Dhimma daldalaa wal qabatan dhimma yakkaa wal qabatan dhimmoota garaagaraa irratti barreeffamni qophaa'ee akka aanaalee godina keenyaatti hubannoo seeraa irra kennamaa jira. Garuu ga'aadha kan jedhu yoo kaafne ga'aa miti. Amma sosochii amma keessa jirru kun waan tokko buusa jennee yaana. Karaa miidiyaatiin mana hojii abbaa alangaa carraa argame hundaan fayyadamee dadammaqiinsa hawaasaa uumaa jirra. Kun carraa tokko jechuudha.
Kanammoo har'uma kaasnee har'uma labsinee guyyaa kudhanii fulbana kudhanii haga kudha jahaatti jennee jirra. Kana qofa labsinee hojii jalaa deebine wanni kun ammeessuudha malee bu'aan qabu. Itti fufiinsa barbaada. Hordoffii barbaada. Hubannoon kunis haala walirraan cinneen itti fufiinsa barbaada jechuudha. Akka adeemsa dhimmoota malaamaltummaa fi taaksii mana hojii keenyaatti barreeffamoonni garaagaraa qophaa'an jiru. Akka aanaaleettis barreeffamoonni sanadoonni garaagaraa dhimmoota hubannoodhaaf ta'an irratti qophaa'an jiru. Hojiin hubannoo seeraa bal'inaan kennamaa jira. Garuu karaa guutuu ta'een kennuu irratti harcaatiin garaagaraa jiru waan ta'eef hojii hubannoo seeraa irratti hojjenneeti jechuudha. Gara itti gaafatamummaa yakkaatti kan dhufnu. Waan bal'aa ergaa waliigalaa dhumaa yoo qabatte yaada gabaabsite. Akkuma waliigalaatti egaa dhimmi qaala'insa jireenyaatii fi dhimmi daldala seeraa alaa dhimma hawaasa keenya baay'ee miidhaa jiru keessaa dhimma ijoo akka ta'e beekamaadha. Hawaasni ittiin dararamaa jiru beeka. Rakkoosaa rakkoo gatii dabaluu rakkoo meeshaa qulqullina hin qabne dhiheessuu nuti amma asitti kaafnu kana hawaasni mataa ittiin miidhamaa jiru kun ni beeka. Maal goonaa kan jedhamu furmaanni. Maal goona kan jedhuuf tokko qaamni dhimma kana karaa bulchiinsaatiin hordofuu fi to'achuuf dirqama qabu karaa guutuu ta'een akkaataa seeraaf qajeelfamaatiin hordofuu qaba. Kana bira darbee argame immoo olaantummaa seeraa mirkaneessuun dirqama. Hubannoo irratti eeguu jenneen boodatti namoota ta'edhanii qaxxaamuraan duroomuuf karaa malleen duroomuuf dinagdee biyyaa yookiin gibira dhoksuudhaan karaallattii garaagaraatiin saamanii uummata miidhaan irratti tarkaanfii seeraa fudhachuun dirqamataa jechuudha. Kana lamaanitti dabalatee hawaasni immoo hawaasa irraa immoo maaltu eegamaa kan jedhu kaasuun barbaachisaadha yoo jedhame tokko dhimma kanaan kan miidhamu hawaasa dhimma kanaafis immoo tumsa godhuu kan qabu hawaasa. Tokko isarratti raawwatamaa jira waan ta'eef isa keessatti raawwatamaa jira waan ta'eef hawaasni eeruu nuu kennuu qaba. Eeruu akkamitti kennaa akka mana hojii abbaa alangaa godinaattis ta'ee akka mana hojii abbaa alangaa aanaaleetti eeruu yookiin odeeffannoo yakkaa carraa garaagaraatiin kennuu ni danda'ama. Bilbilaan kennuu ni danda'ama. Eenyummaa ofii osoo ibsin karaa iimeeliitiin kennuu ni danda'ama. Karaa kamiinuu dhimma ittiin toleen dhimma hawaasni ittiin miidhamu dhimma kanas ta'ee dhimma biraa irratti eeruu uummanni nu haa kennuu jenna. Dabalataan immoo ragaa ba'uudhaan yakkamaa saaxiluudhaan odeeffannoo qulqulluu kennuudhaan hawaasni tumsa godhuu qabaa kan jedhu ergaa qaba.